ለኔ ብለሽ ሳይሆን እኔም ብዙ አታውቅኝም። ለሱመያም ለሰይድ ለሱመያው የኔ አልደበቀም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አጃኢብumatu jira ka akkuma jalqaba irratti argitanitti jechuudha. Haati mucaa Saidoodha. Mucaan kan Saidooti jedhanii akka argamteettidha jechuudha kan dubbataati jiranii. Akkasuma immoo deebisee isittiin intalittiin kun maal goote hawaadhaani Saidoo fi Sumayyaan akka walitti araaramanii fi birrii kanatti birrii gara miiliyoona meeqa jechuudha. Gara biyya kanaatti gaafa jijjiiramu gara miiliyoona meeqa ta'a jettee dubbatteetti kan ta'udha. Hawaadhaaf kennitee fi hawaan mana yaalaa hawaa faana deemanii akka hawaan Sumayyaadhaan dhiigni mucaa dhiiga Saidootiin tokko miti mucaan kan Saidootii miti jettee raawwattee Sumayyaatti himtuuf intalittiin hawaa bira dhattee maallaqa Saidoon yeroo hunda maallaqa aga kanaanaaf kennaa akkananii ilmoo kanallee itti guddisuu fi akkasuma immoo akkananii dabarsee nama biraatti hin dubbanne yookiin immoo namni biraa hin dhageenye fi mucaanis akka hin dararamneef akka haala gaarii keessatti guddatuu fi maallaqa kanaanaaf kennaa. Maallaqa kana naaf kenna maallaqa aga kanaayi maallaqa kana immoo amma naaf kennee jira waan ta'eef ani immoo akka Sumayyaa fi Saidoon gargar ba'an hin barbaadu sababa kana ta'eefu maallaqni naaf kenne kana amma dabarsee siifin kennaa akka Sumayyaa fi Saidoon walitti araaraman taasisi mucaa mana yaalaa ishee waliin dhaqeetii ishee arkeetii mana yaalaa ishee faana dhaqeetii marammarsiiseen jira dhiigni mucaaf dhiigni Saidoo tokko miti mucaan kan Saidootii miti jedhiitii Sumayyaa amansiisii siin ala namni ishee amansiisuu danda'u hin jiru waan ta'eefi jettee raawwattee intalittiin hawaa waamtee hawaa faana haasaa turtee jechuudha. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtani fayyaa qabdu kabajamtootaa fi hordoftoota koo an nagaan qaba galata Rabbii. Isinis akka bakka jirtanitti nagaa qabdan abdiin qaba Rabbiin biraayee bakka jirtanitti nageenya Rabbi isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma jalqaba irratti isiniif haasaa turetti ሱመያ ወይስ የውሸት ነው የሚለውን ማጣራት ፈለኩ እና የሚቆረቆርላት ስላችሁ ሀዋውን የልጁን ፈልገን አግኝተን ልጅቷን ፈልገናት አግኝተናት አስመርምረን ልጁ የማን እንደሆነ አረጋግጠን ለሱመያ ነግረናት eenyuuf qormaata dhiyeessaa akka isaan jiranii hundi keessanuu dhaggeeffatanii jirtu jechuudha. Egaa intalittiin kuni intala Sumayyaan shakkitu sana yookiin immoo ilmoo Saidoodhaa dhalateef jedhan sana haadha mucaa sanaa osoo hin taane intalittiin hiriyyaa abdiiti jechuudha. Akka Saidoon dubbatetti intalittiin hiriyyaa abdiiti. Hiriyyaan abdii yeroo baay'ee abdii faana viidiyoo hojjetti abdii faana isin waliif maalidha jedhee raawwatee gaafataati ture nuti waliin omaayyuu miti yaaduma waliin viidiyoo hojjanna malee turte jechuudha. Dubbiin keessatti keessa qabdii egaa abdii wajjiniin waan ta'e walirraa hin dhabannatti fakkaata. Egaa kan isaanii achumatti keenyee innaa gara kan Saidoo fi Sumayyaatitti deebinu egaa akkuma jedhametti dhugumaan dhugaatti hawaanii fi salaamin Sumayyaadhaaf yaadanii Sumayyaadhaaf quuqamanii waan kana dubbatu moo sobanii raawwatanii Sumayyaatti fakkeechaa jiru. Sumayyaa kanaaf dhugaadhuma bira dhaabataa jiru moo kan sobaatii gaafa maallaqa argatan Sumayyaa kana hin gatu Sumayyaa kana iddoo hin taanetti kuffisu maallaqa filatu kan jedhu Saidoon isaan fattanaa jira jechuudha. Akkuma beekamu kaa intalli aga ammaatitti waan argamte natti hin fakkaatu garuu isaan maal godhanii intalittiin kun akka waan haadha mucaa sanaa taatee fakkeessanii raawwataniit hawaa irratti hojjetanii jiru jechuudha. Egaan akkuma beekamu intalittiin maallaqa Saidoon itti kenne doolaara gara biyya sanaati jechuudha. Gaaf gara biyya kanaa dhufu gara miiliyoona meeqa kan ta'udha jedhanii dubbataniiti turan jechuudha. Egaa haa ta'u malee maallaqa kana arga yeroo gaafa ani ilmoo kana dhaleeti kaasee aga ammaatitti maallaqa kana naaf kennaa akka ani dabarsees nama biraatti hin dubbanne akka ilmoon kunis gaafa dhalatirraa kaasee aga ammaatitti rakkina tokko hin arkine maallaqa kana naa kennaa
Sayidooni ilmoon kuni dhugumaan dhugaatti kan sayidooti haala kamiin sayidoo irraa dhaluu dandeessi haala kamiin walitti dhufuu dandeessanii jennaani namni biraa abbaa manaashee osoo hin taane namni biraa wal lolanii haala sanaan gaafa shuguxii natti baafatu maal jedhu shuguxii sana irraa narraa dhorkee sayidoon nama sana narraa dhorkee animmoo haala sanaan waan sanarraan kan ka'eni kan inni isatti dhiyaadhu na dirqamsiise keessi kan koo waan sanarraan kan ka'e itti dhiyaadhee dirqamaan isa faana jiraadhee ture hawala sanaan kan ka'e mucaan garaatti na haftee dhalatee jettee raawwatte jechuudha hawaatti kan dubbataatee turte marree egaa akkana jetteeni kaatees maallaqa kana sayidoon yeroo hundumaayyuu naaf kenna waan ta'eefi egaa maallaqa kana amma naaf kennee jira maallaqa kana immoo ani dabarseetiin siif kenna waan ani siin jedhu hunduma isaa yoo naaf guutuu dandeesse jettee raawwatte hawaa haasofsiiste egaa hawaanis gaafa waa'ee maallaqichaa itti dubbatamu Sumayyaa hin gantee jechuudha marree egaa akkuma argitanitti maallaqitti fudhatteerti jechuudha Sumayyaa hawaani maallaqa fudhattee dursarra maal jechaanii turte haala kamiin akkatti haala kamiin maalidha itti haasaatii turte egaa waan jiru hundumaan itti dhugaadhuma fakkeessitee taasifte jechuudha yeroo hundumaa inni maallaqa akkanatti sii kenna jennaan eeyyan akkanumatti naaf kenna yeroo hundumayyuu akkanatti naaf kenna sababni inni naaf kennuufi akkan ani nama biraattis dabarsee raawwadhe ilmoo kana hin himneef akkasuma immoo ilmoon kunis akka hin dararamneef akka ilmoon kun haala gaarii keessatti guddattuu fi maallaqa kana naaf kenna ani immoo maallaqa kana amma dabarsee siif kenna wanni nani dabarsee siif kennuuf maallaqa kana maalinni Sayidoo fi Sumayyaan akka sababa kanaan gargar ba'an hin barbaadu abbaan manaa kullee akka dhaga'u hin barbaadu aga ammaatitti dhagahaa hin jiru inni hin dhageenye waan ta'eef amma immoo deebisee Sumayyaa fi Sayidoonis waan kanaan akka gargar bahan hin barbaadu akka isaan walitti araaraman barbaada si'iin ala namni biraa Sumayyaa fi Sayidoo walitti araarsa jedhee yookiin immoo walitti fida jedhee namni ani yaadu hin jiru waan ta'eef amma kootu garmana yaalaa wajjin deemnee mucaa kana ilaalchisnee mucaan kuni dhiiga Sayidootiin tokko miti mucaan kan Sayidootiin miti jedhiiti Sumayyaa amansiisiti maallaqa kana fudhadhu jetteen jechuudha akkuma argitanitti egaa hawaanis gaafa isheen maallaqa doolaara itti gadi baastee fuutee itti kennitu egaa lapheen ishii baay'ee tokko na'ee jechuudha maallaqicha gaafa argitu maallaqni gaafa gara biyya kanaatti dhufu maallaqa guddaadha egaan hawaan gara lama taate jechuudha gara tokkoon Sumayyaas ganuu hin barbaanne gara tokkoon maallaqas dhabuu hin barbaanne jechuudha maallaqittis fudhattee jirti egaa maal gochuudhaaf akka deemtu maal akka ishiin karoorsitee jirtu maal akka ishiin yaaddee jirtu hin beeknu jechuudha irraa tarii viidiyoon irraa citee hafuu danda'a egaa isaan amma maallaqa fudhattee ogguma ishiin maallaqa fudhattee irratti jechuudha egaa viidiyichi kan dhaabbatee maallaqa fudhattee jirti maallaqa kanaasii kennattee maallaqa intalittiin fuutee gaafa itti kennitu maallaqitti laxxi gootee fudhattee jirtu jechuudha marree hiriyyaan kana kanaafaatu jira kan maallaqa nama jijjiirtutu jira jechuudha egaa hiriyyaa kana jalaa rabbi nama habaasu egaa hawaan amma maal gochuuf akka deemaa jirtu nuuf hin galle dubbiin isaa eessa dhaqaa jira eessatti deemaa jira maalti hiikataa jira kan jedhu wajjumaan ilaallaa namoonni haran akka carraa gara chaanala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a warri maatii kiyya taatanii jirtan immoo like share gochuun nu jajjabeessa kana hunda waan gootaniif guddaa galatooma hanga waan biraa qabannee dhufnutti nagaa fayyaan nu tura.